Finfinneen kan eenyuuti? Marii biyyaalessaa irratti falmii cimaa ka'ee fi icciitii duubaa isaa. Finfinneen Oromiyaa jalatti akka bultu moo magaalaa federaalaa ta'uu qabdi? Paartiin badhaadhinaa Finfinneen akka naannootti dhiyaachuu qabdi jechuun ejjennoo maaliif qabaate? Marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru irratti ajandaan Finfinnee duubatti harkisee gareewwan miseensa 250 afaan tokko dubbachuu dhoorkeera. Qaamni olii dhufe jedhame immoo maaliif dhiibbaa uumuu yaale? Dhugaa fi falmii walxaxaa duuba jiru viidiyoo kana jalqabarraa hanga dhumaatti hordofuun waliin dhandhamna. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoo kana immoo like gochuun eegala. Dhiibbaa fi falmii marii biyyaalessaa irratti ka'e. Marii biyyaalessaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru irratti qabxiilee 8 dhiyaatan keessaa dhimmi magaalota federaalaa jedhamu jalatti kan dhiyaatte magaalaan Finfinnee dhimma ijoo adeemsa marichaa guutumatti duubatti harkisee fi waltajjii falmii cimaa ta'ee ooleera. Hirmaattonni dhimma kanarratti mari'atanii fi yaada isaanii miidiyaaleef kennan akka ibsanitti dhimmi Finfinnee ajandaawwan torban hafan akka dagataman hanga taasisuutti xiyyeeffannoo miidiyaalee, paartilee siyaasaa fi hirmaattota guutuu dhuunfateera. Dhimmi magaalattii wayita itti dhiyaatus akkuma laa sodaatamu falmii cimaa kaasuudhaan adeemsa sana guutumatti gufachiisee ture. Marii garee sadarkaa adda addaatti garee miseensota 50 fi 250 gaggeeffamaa ture keessatti yaadonni adda addaa fi faallaa walii ta'an bal'inaan calaqqisaniiru. Kanneen Finfinneen qaama Oromiyaa ta'uun dhimma mariidhaaf iyyuu dhiyaachuu hin qabnedha jedhan akkuma jiran Oromiyaarraa adda baatee magaalaa of dandeesse akka taatu yookaan federaalaan akka bultu yaada kan dhiyeessanis jiru. Paartiin biyya bulchaa jiru kora waxabajjii keessa gaggeesse irratti ejjennoo magaalattii irratti qabu kan ibse yoo ta'u, qondaalli paartichaa eenyummaan isaanii akka dhokatu gaafachuun odeeffannoo kennaniin Finfinneen miseensa mana maree federeeshinii taatee akka naannootti hundaa'uu qabdi yaada jedhu paartichi dhiyeessuu isaanii saaxilaniiru. Walgahii garee hirmaattota 500 keessatti mufannoo guddaa kan uume immoo osoo jalqaba irratti hin mari'atamin Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa akka taatu beekamtii kenna yaada jedhu ajaja olii dhufe jedhuun qaboo yaa'ii keessa galchuuf yaalamuudha. Kunis marii sana guyyoota hedduuf duubatti harkisee ture. Magaalattiin caasaa bulchiinsaan federaalatti waamamtu mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti bakka bu'iinsa kan qabduu fi poolisii fi mana murtii mataa ishee akka qabaattu hirmaattonni hedduun irratti walii galanii kan turan ta'us dhimmi abbummaa adda isaan baaseera. Xiinxala cimaa fi dhiibbaa siyaasaa gadi fageenyaan yoo xiinxallu dhimmi Finfinnee sadarkaa furmaatan arganne keessa kan gale dhiibbaa fi giddu seentummaa aangawoota mootummaatiin. Aangawoonni tokko tokko mariisistoota qaamaanii fi bilbilaan arguun dhiibbaa uumuu fi dhimmicha gidduu seenaa akka turan eerameera. Kunis paartilee akka Abinii fi Izeemaa fa'aa akka ajandaawwan muraasni yeroo biraatti fooyya'anii dhiyaatan gaafachuutti geesseera. Wanti dhimma kanarratti ka'e baay'ee walxaxaa fi muddaa waan tureef namni waltajjii kana dursaa ture dhiphina keessa galuun shukkaarri isaa dabalee guyyoota 2 hospitaala galuu danda'eera. Kana malees ogeeyyiin dhimma kanarratti ibsa kennuuf ramadaman faayidaa addaa heera mootummaa irratti eerame hubeeffachuun Finfinnee fi naannoon Oromiyaa baajataa fi bulchiinsa baajataa isaanii akkasumas dhimma bulchiinsaa waliin qopheessu jechuun ibsa madaalawaa hin taane kennuun hirmaattota mufachiisanii turan. Komiin erga dhiyaatee booda ogeeyyiin kunneen akka ibsan kennine dhoorkamaniiru. Kanneen Finfinneen qaama Oromiyaati jedhan immoo Finfinneen qaama seenaa, aadaa fi lafa Oromiyaati dhimma mariif dhiyaachuu hin qabnedha jedhu. Gama biraatiin immoo fedhiin magaalattii naannoo gochuu yookaan federaala jala tursiisuu yaalii abbaa biyyummaa Oromoo laaffisuuti jedhamee sakatta'ama. Walumaa galatti dhimmi Finfinnee yoo haala madaalawaa fi dhugaa seenaa irratti hundaa'een hin qabamne rakkoolee nageenyaa fi tokkummaa uummatootaa caalmaatti miidhuu danda'a jedhu mari'attoonni. Adeemsa kanaan kanan jedhe yoo ta'e malee jedhu yoo itti fufe waan hamaa hordofsiisuu danda'a. Isin akkamitti dhimma kana ilaaltu? Finfinneen teessoo Oromiyaa fi qaama Oromiyaa ta'uu qabdi moo magaalaa federaalaa of dandeesse ta'uu qabdi? Yaadaa fi xiinxala keessan barruudhaan nuuf qooda. Viidiyoo kana like gochuu, hiriyoottan keessaniif share gochuu fi chaanalii kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.